السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا صالحة يوتيوب جرجرتو نجا كيساني فيما الحمد لله. الركا ميشا كردن نبا في أمون نسبيك أبديد في أميرا سجلي أمني رتدارا الرجوية في أمي قاميشان كون اللي نبرا بوبوليرا ربيع مجلسي كان اللي duraan suuqii koo keessatti farrashamee isinitti agarsiiseen ture. TV standii qabdi, TV qabdi, elee biddeenaa stoofiin jira. Gatii jara kana inshallah isinittan himaa. Hanga xumura viidiyoo kanatti na waliin tura. Akkasuma viidiyoo kana laayikii godhaa. Namoonni haaraa taatanii subscribe godhaa. Inshallah tutturullee gatii meeshaalee biyya keessaa isinii qabadheen dhufaa. Akkasuma immoo namoonni meeshaa bitachuu barbaadan bitachuu dandeessu. Akkuma argitanu minxaafii qabdi, minxaafii 2-3 jechuudha. Arabiyaa majlisiinsi meetira 8 yookiin immoo kaaree 8dha. Afamaa isaa dheengadda isinitti agarsiiseen ture suuqii koo keessatti farrashamee jechuudha. Akkasii hordoftoota koo TV standii kun immoo abbaa inchi 32 kan qabatudha. Kanaan durallee viidiyoo isaa isiniif waraabeen ture masqammacaa TV kana. Inni feestaaliidhaan jiru kun immoo maateriaalii sakanii TV'ti, riisiivarii, riimootii wantoota garaagaraa jechuudha. TV'n immoo akkuma argitanu sakanadha. Abbaa inchii 32 qodaa guutuu wajjin jechuudha. Eelee isaa maalii waa hunda isaatii wajjiniin birrii 15,000 nan bitee fi Arabiyaansii kaaree 8 majlisnis jechuudha. Minxaafiin immoo 3 fi 2-3. Minxaafiin egaa sadarkaa hedduu qaba. Andanyaan jira, lammaffaan jira, jiddu galeessi jira, sadaffaan jira. Kan isii garuu isuma jiddu galeessa jedhamudha. Isa andanyaa keessaa baha miti. Akkuma akka isaatti egaa hundinuu wal geessifame. Kun immoo istoofii isaa abbaa 2 abbaa dhaabii jechuudha. Abbaa booksii kana namoota baay'ee na gaafattu. Kunoo kan akkasii biteefiin jira jechuudha. Birrii 4,500 nan bitee fi qodaansii kun illee erga bitamee bubbuleera. Baay'ee tureera jechuudha meeshaansii kun na biraa. Akkasii hordoftoota koo egaa eeleen biddeenaas immoo isa kanadha. Kana fakkaata. Eelee biddeenaa kanallee 7,000 nan bitee fi hidhamee jira. Amma fe'amuuf jedha gatii ta'ennaan hidhamee jira. Kanaafan inni isinitti banee agarsiisne eelee biddeenaa. Akkasii kan hordoftoota koo namoonni meeshaalee garaagaraa ajajachuu barbaadan illee ajajachuu dandeessu. Ani YouTube irraa amma viidiyoo gadhiisuu dhiiseef waan hojii dhiise isinitti hin fakkaatini. Ani hojii ittuman jira. YouTube irraa amma viidiyoo gadhiisuu dhiisus ittuman jira. WhatsApp, Telegraamiidhaan argachuu dandeessu jechuudha yeroo barbaadanitti. Egaa namoonni tokko ergaa daftee hin deebistu jettanii ana akka kootti dafeen deebisaa garuu tariitii tokko sagalee yeroon ala sana dhaggeeffadhe yoon ala sana deebisee malee nan dagadha. Garuu yeroon keessa deddeemu immoo bulees ta'uu oolees ta'uu inuman deebisa. Saatii sanatti deebisuu dhiisus inuman isinii deebisa. Subhaanallah namni tokko ammuma ergee daqiiqaa 5-10 wayii nama eegee achuma waan sana diileetii godhee fayyadallanaa akkas ta'uun qabu. Nama baay'een keessummeessa gatii ta'e jennaan nan dagadha jechuudha. Garuu immoo yeroo qabaadhee taa'ee keessa deemee ilaalutti immoo sagaleen deebinee inuman deebisa. Yeroo sanatti immoo namoonni tokko aarataniyyuu waan sana deebistanii gubdaniyyuu bilook nama gootu jechuudha. Walii obsuun sabaruun gaariidha. Wal beekurra walii beekuu jedhama mitiire. Akkasii inshallah namoonni silaa dhugaan dhugaatti meeshaa barbaadanu yeroo tokko qofa ergitanii niistanu ammas irra deebitanillee nama gaafattu jechuudha. Sana ta'uu qabas. Maaliif jennaani nu ilma namaati ni dagannawaa keessatti immoo yeroo akkas hojiin namatti babbaayatu hojii mana keessa jira, bakkee jira, meeshaa bituun jira, nama naasaanii nama keessummeessuu jira. Kun xiqqoo biizii nama gochuu danda'a. Inshallah akkasii miidiyaa irratti lakkoofsa maxxansituu jettu keessaan naman dubbista namaan deebistan jettu hojiidha erga jedhamee dirqama inuma deebifama. Maaliif dirqama keenya nuufis hojiidha. Inshallah kanaaf xiqqoo walii obsuun gaariidha. Egaa namoonni hanga yoonaa meeshaa nabichisiifattanii ta'u wallaahi haalaaf amalli keessan maashaallah baay'ee tokko nama gammachiisa.
obsaaf sabriin keessan jechuudha. Baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa isinillee deebistanii iyyuu na galateeffattu jechuudha. Birriidhuma keessaniin kan isinii bitee anallee hojiidha. Garuu maalaaf amalli keessanii maashaallah baay'ee tokko naaf galatoomaa hundi keessaniyyuu. Akkasii namoonni immoo wooma xiqqoodhuma sagaleen deebi'uu dhiisee yookiin ergaan battalumatti isinii deebisuu dhiisnaanii immoo dallantalu kaasumaan dhiifamaa. Tarii dagachuudhaan tarii hadha bor immoo bulee immoo isinii deebi'a silaatu xiqqoo sabartanii akkasii gama farrashaan argaa jirtan kuni kan obboleettii koo tokko obbolaa lama tajajatanii garuu meeshaa biraallee qabdi. Inshaallah viidiyoo bal'inaan isinii qabadhee nan dhufaa isaa ammas ta'een bifa kana isinii poostii godhee namoonni ajajachuu barbaadan farrashaa ta'ee meeshaa garaagaraa ajajachuu dandeessu. Inshaallah hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii.